إسلاما والجلال يا نما إسلاما والجلال جلالتي يا ربي بجيتشاقون يا نما إسلاما والجلال جلالتي يا ربي بجيتشاقون وبوليان دين إسلامتنا يوكنا كوني دوكنا منا يا نما إسلاما والجلال جلالتي يا ربي بجيتشاقون يا نما إسلاما والجلال جلالتي يا ربي بجيتشاقون وبليان دين إسلامتنا يوكنا كوني دوكنا منا إسلامني ولي فوبوليسا جيتشو دربين قرانا إبسا إسلامني ولي فوبوليسا جيتشو دربين قرانا إبسا وبلما جيتو تيسني جابي فدان جاربيني أو متاو سفاني نرسي أو متجالو تقبلوني متاو متجالون isinis baga nagaya na edan ranta na kopinta addati hirmaannaa keessan qofaan fedha arraani isin duratti mul'adhu bafeessum isin duratti mul'adhu arra faatu mani cicita yaa rabbi tolchi ga'atti mee ni cicita jette obboleettiin teenya faatumaan ilmi yaa rabbi tolchiif hundumaa'u arra hirmaannaan teessan qofa hayreettiis bar salaamtaa waliin ni jettiir waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh salaamtaa assalaamu alaikum hin beektu beeyte akkami waliin jette afaan oromoo beeyti beeyte reetiin akkam bulteen waliin jetti akkam bulteen ajaa'iba bar hay oromoo tanasa qadeemu hundi afaanuma si beeka akkam bulteen jetti barreetiin ajaa'iba tunis baajaan baasaami nagee ettiin taan isa gudeebis ni ciccita oo namina ciccitu gaa'o abshir angkasun ashidan isin jabar gareetitu binti arsi isin ciccita yaa mee namni ni dhagayamoo waan nabiran qabu gizee ciccitu anuun hin beeka nabiran shirshir godha reetitu ganama guu irrii baakaate asii rabbi sii baa tolchu yettee sarichaa jebeete akka ammaan tan ni ciccita jennaan yaa rabbi tolchika hin ta'u akkana too margamee kiyyaan sin dhageessaa fa'a akka ammaan tan ni ciccita jennaan yaa rabbi tolchika hin ta'u akkana too sagalee xiyyaa olitti jiru jira. Akkam bultan silaabika reetiin akkam bultan jettee akkam bultan ganama gaafatu taanis deebisee bultanii nagaan ooltanii jetti bar amaan bultanii jetti amaan bultanii nagaan ooltanii jettee amaan
ilaaltanii. Egaa abshir tafaddalaa isin cuftinuu Rabbi tolchiif gaafara duraa jechuudha. يا نما إسلامها والجلنون نشيدان إيجالي خرنا درا مرتمر وي 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 مين بدا بيته نشيدان أرير ما ناتي سنين بدا ريتي بر إيالا ريتي تو بر إيالا فان أورمو برتي جرتي Hawwiin koo bilisummaa adda banneer sababa gammachuuti wabii waliin nu aadaa bugaa waluma faana ajita jeetiin qamoo gusadhee araatanii hirmaannaa keessanii ani takka yookaan lama jeetiin akkuma edaa sanitti dhukeerraa kaasa. Yaa nama islaamaa wal jaalannu جلالتي يا ربي بجتشاقون يا نما إسلامها والجلال جلالتي يا ربي بجتشاقون وبلين دين إسلامتنا يوكنا كوني دوكنا منا وبلين دين إسلامتنا Yukana goni dugan amanna Islam ni wali boleh sa jechuudha Rabbiin Quraanaan ibsa Islam ni wali boleh sa jechuudha Rabbiin Quraanaan ibsa Obbolummaa jittuu teessanii jabeeffadhaanuu jee Rabbiini. Kanaaf waataanuu obboleeyyanii yaa nama Islaamaa wal jaalannu. Jaalala teenya Rabbiif jecha goonu yaa nama Islaamaa wal jaalannu. Jaalala teenyaas Rabbiif jecha goonu. Obboleeyyan diin Islaamaa taana yoo kana goone dhugaan amannaa warri qiyaamaa gaaddisa heluu gaaddisa Rabbii jala kan oolu warri qiyaamaa gaaddisa heluu gaaddisa Rabbii jala kan oolu torbeen keessaa tokko jaalatee Rabbiif jecha warra waliif dhiyaatee jiru yookaan duuti kan adda baaftee yaa nama Islaamaa wal jaalannu jaalala teenya Rabbiif jecha goonu yaa nama Islaamaa wal jaalannu jaalala teenya jecha goonu. Obboleeyyan diin Islaamaa taana yoo kana goone dhugaan amannaa obboleeyyan diin Islaamaa taana yoo kana goone dhugaan amannaa yaa namaa. Ayyee niin gabaabsaa sa'aan teenya deemu jirti inshaallah darsitti fuunaa. Amir bin Waraf Sundao. Amma dhufte Jamilaa Baayir amma hin eegalle eegaluuf yaan amma. Eegaluudhaafi shittoo hunda diddabachu jirra. Baga nagayaan dhufte. Baga nagayaan dhuftanii bakka jirtanirraa kan dhiiraa kan dhalaa. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
daawwattoota keenya kabajamoo warreen sagantaa TV Gaaddisa Islaamaa kan peejii Gaaddisa Islaamaa Facebook gubbatti dabru warreen sagantaa keenya tana hordoftan kan dhiiraa dhalaa xiqqaa guddaan kan biyya keessaatii fi kan biyya alaa jiraachuudhaan sagantaa keenya tana hordoftan jirra jirtu isiniin jenna harka fuune xiqqaa guddaan. Egaa sagantaa keenya tana qilleensarraan bakka jirru Keeniyaa Naayiroobii islii karaa lamaarraa qilleensarraan gara keessan dabarsuudhaan istuudiyoo galleeti jirra. Isinis sagantaa keenya tana hordofuudhaan jaalalaa fi gammachuun ilaanqa xumuraa akkan waliin turtan jechuudhaan kan isin afeeru qopheessaa fi dhiyeessaan sagantaa tanaa ana Usmaa'il Adishoo yookaan Sine Aliiti. Dhiifamoo reediyoon dabarsu jiraan ibsee reediyoon dabarsu jiraan ibsee way qalbiin tiin bikkaa barsiisummaa irraanfadheetiin kaniin reediyoo dabarsu jiruun ibsee na ustaniimee barsiisaadha malee gaazexeessaa miti naan jettani. Waalaikum salaam baga nagaan dhuftan. Egaa darsii keenyaa ta'eedhaa Abinko bilisummaa reediyoo irra yaadatte ana Zakariyaa Miyeeti. Anis Abdusalaam Muhammadi. Waalaikum salaam. Ana Zakariyaa Miyeetii fi anis Abdusalaam Muhammadi sagantaa teenya tana eegallee jirra. Jaafar Aliiti. Qopheessaan sagantaa tana ana Jaafar Aliiti. Anis Alfiyaa Abdul Wahaabi. Jettee siinis. Ayyee. Waalaikum salaam. Arraan tana na yaaddamoo na yaaddaniin isin laaluu deemu. Sagantaa waaree sa'a 3 irraa ilaanqa sa'a 4 san. Ayyee arraan tana yoo barbaachisaa ta'e gama xumuraattiin isinii mul'ata. Amma darsii qofa arraan tana hirmaannaa keessanii waan takka isin irraan qabu. Waan takka isin irraan qabu. Ayyee arra gaaffii fakkeenya 2 eda laallee jirra fataa fi suknaa fakkeenya kisraatis takka akka edaa sanitti takka kisraas jeetiin dummaa jaa ani gaaffii isin gaafadhaa deebisaa deebistanii arraan tana Hacaaluu laala. Arra Hacaaluu laalaa gama boodaan lalaaltanii yoo na yaaddan. Kana yaade hogguu na yaaduu keessaniif na yaaduu dhabuu keessan boodaan gama boodaan laalaa inshaallah. Maashaallah. Egaa na yaaddee jirtan arra haa yaadni keessaniin jabaatu. Boodarra xiqqoo isin boorseetiin arra isin biraa deema beekte. Arra xiqqoo isin boorseetiin isin biraa deema. Kanaafuu gama duraa qalbiidhaan darsii hordofaa. Namni qalbiin darsii hordofe karaa 30 faana arguu ni danda'a. Yaadanii ni baay'ee. Maashaallah. Nimba. Abshir nimba. Ayyee. Waniniin akkana godhe amma baniif amma mee yoon baawuzaatti irra qabsiise kaameeraa akka tokko godha. Laal. Ijarra nameefaa. Na harkuun agartanii ijarra nameefaa. Katabni mul'atti yaa. Makkaan inumaatu akkanatti irra mul'atti yoo kana dhiisi yaaqa. Inter. Ayyee takka na laalaatee kara darsii deebina ayyee. Moobaayilii miti kun kaameeraadha. Gaafa moobaayilii gamas deebiseetiin gamas deebisaa. Ilaala kan akkatti labbum na godheen itti dumeessuu abshir. Xiqqoo yaada kiyyabaa. Na yaaddanii
Ani sinuma yaadar. Wailmaan kiyyaa. Ayyee ammaaf chaarjii godhadha. Ammaaf chaarjii godhadha inshaallah. Darsii egaa darsii qaraanii booda xiqqoo isin bohaarsee isin biraa deeme inshaallah harka buuf nama godha. Kalarii narra dabarsee. Ayyee amma xiqqoollee taatu yaada kiyyan baane. Waalaikum salaam Fawziyaa Zubeer. Ayyee amma xiqqoollee taatu yaada kiyyan baane meenaa barreessa warri yaada xiqqoo booda qaciil amma chaarjii godha booda walitti deemna. Amma darsii ilaalla ayyee. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Gara darsii deemneet inshaallah eegas booda xiqqoo shaashaa magaalaa shaa nurraa dhiisaa rabshaa askanni qafashaa jennaan boodarra. Intaane afeenuu sakaree sanitti akka oolaattis waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mee Khaliifaa Shaadalii ililiin akhnitanii booda oliin baa barsiilat oliin baa silaa raapporate oliin baha amma miti boodaan olii baha amma darsiinaa hordofaa emaraha ha ummata raapporaa sadi beeyta ofuu lafarra shorreessaatiin goofata tokko kaniin qopheessee jira goofata inshaallah gisee biratti deemna amma darsii ofnaa maashaallah ayyemma akkami. Mr. War. Mr. War Vajati. Wait. Beta gafa duri gize. Budin. Wait. Akane kan dura. Gize yai nama worry akatum fene. Wait. Momatat. Wait. Momatat. Wait kenenja achira egal. Ayyee amma darsi deebina inshallah. Eda sukunaa fi kisraa laalle. Maashaallah baga nagayaan dhuftanii. Jabaa rabbuma. Abufuwaat dhiise karaa barnoota deebiin jira. Ayyee baga nagayaan dhuftee yaada nuu kan nuuqeeti baay'ee galatoomii si jaalan. Inshallah mee darsiin teenya ta'arraa akkiyatu. Fataa laallee fataa fi sukunaa waliin laallee dabarsinee jira hedduu irratti hirmaatanii turtanii edda. Maashaallah arrammoo wani ilaalu kisraa fi sukunaa. Sukunaan hojiinsi shaniin jee. Sukunaan taa'umsisii tan kana fakkaatu jira, tan zeeroo fakkaatu jira, tan hin mul'anne jira, tan mul'atu jira. Akkaataa shanii. Sukunaa jenneetuma qoodaan adda baasa. Egaa sukunaan tun irra buta taati, hudhaa taati, akka qubee afaan Oromoo. Haala shan qabdii shaneenuu bakka si ilaala. Amma immoo sukunuma jennaanii asitti sukunaa sagaleen ichi boodan dabarre. Abduu yookaan keellaa jeetiin dubbadde hayyee tuni qubee arbaa dubbifamaa lamaa jira. Lameen fataa fi dhiifama. Qubeen dubbifamtuun arabaa lameen jirtu taa fi laami. Taan dura jirti, laam boodaan jirti. Taan dura jirti, laam boodaan jirti. Hayyee akka qubee afaan Oromootti yogguu barreessinus taan asiin jirti,
jidduu ii jira boodaan laa jira. Eda fataadhaan laallee jira waan nama darartuu miti. Amma takka jeetumaan irra kutee kisraa fi dummaas jaa. Eegas booda hirmaannaan keessanii arraan tanaa waa takka ani gaafumaan isin gaafadhaa deebisaa teessan qofaan fedha. Deebisaa teessan qofaan fedhaa irra wal dorgommiin kan dhiiraatii fi kan dubartootaati. Hamoo hullaala. Dubartoonni bakka ilaan qaanani wayyaa rabbii kiyyee wayii islaamaanis gama isaanii ta'e moo'ee jeetiin gammadaa gaafa sagalee isaa akkasuma godhichi naa hawwisiisan. Kanaafuu dhiirti naa jabaadhaa. Dhiirti naa jabaadhaa. Akka isin hin moone dubartoonni. Dubartoota isinilleen reekardii teessan tan duraan qabsiisatanii jirtan. Dhiirti akkasiin harkaan fuune. Reekardii teessan taama dura akkasiin mo'achaa turtan san sagantaa gizee sagaleen deebistan san takkaa'u gizee ani gaaffii gaafadhee deebistan san taama dura qabdan san reekardii san dhiirti akkasiin duraan fuune. Dhiira isinis arraan tana mo'uu qabdan dubartoota. Arra dubartoota mo'uu qabdan. Mee akkam takka qopheessan. Jabaa rabuma mee ni mo'ata dhiiraa mo'a waalaikum salaam. Dhiiraa mo'a dubartoota mo'a arra dubartiin asii ammaan tan. Abshir Sumayyaa Mahammad dhiira hayya Faatumaa Giddi dhalaan dubartoonni onnate egaa wayi dhiirti eessa jirti dubbadhaa wayi fuun kiyya tokko eessa qote hay jabaatte gaa dhalaan diina dubartoonni dira ni laallaga amma dhiirti haya egaa qalbii nama baddaa qubee arabaa lamaatu walitti aanee jira. Seera kisraa fi sukunaati halaallu irra. Taan duraan jirti laam duubaan jirti. Qubeen duraan jirtu kisraa qabdi. Qubeen duraan jirtu taan qubeen arabii taan kisraa jalaa qabdi. Laam sukunaa qabdi. Egaa waa sadii ergin as keessatti. Dubbifamaa arabaa qubee taa fi dubbifamaa arabaa qubee laam jira. Kisraan taa jalaan jirti. Hogguu akka qubee afaan Oromoo barreessinu. Taatanaatu bakka bu'a. Kisraan tun taa jalaan jirtu tun jidduu seente. Iitaati. Kisraan sagaleen kisraan nuqoon qubee afaan Oromootti iidha. Laam sukunaa qabdi. Sukunaa gubbaa qabdi. Sukunaan sagaleen laam achi hin dabartu jechuun nu barsiisti. Asitti dhaabna jechuudha. Wanni dubbachiiftu yommuu as duubaan hin jiru jechuun nu barsiisa. Kanaafuu qubee afaan Oromoo la jennuun ta'a. Ni agartan. Egaa takkaan isin ijaa. Taa kisraa laam saakin til. Taa kisraa laam saakin til. Waa afurii jira tartiibaan hin jiru jiraan. Taa kisraa laam saakin til. Sirriitti isinii galu jira. Isinii galu jira akkin hin jiru kun. Meeqa qabuu laala gaara. Allah! Arraa bar dubbiin tarraa tun tajaajilaati. Taa kisraa laam saakin til. Taa kisraa laam saakin til. Taa kisraa laam saakin til. Tana qabattan taakka hayyee tana qabattan taakka taakisana qabattan ta dummaatti hin jira. Maaliif fataarratti edaa qaceloo waan dalaydanii jecha. Hayyee tana hunda isiniin gaafachuu ta'a hayyee dummaa laalla. Ammallee qubeen arabaa dubbifamaa lamaa waliin cinaa jira. Kunis qaaf duraan jira lam duubaan jira. Dubbachiiftuun arabaa sukunaa hojjetaa jirtu maali? Dummaa sukunaa. Egaa dummaan qaaf gubbaan jirti. Dummaan qaaf gubbaan jirti. Laam boodaan jirti sukunaa qabdi. Akkaataa taa'umsaa tartiiba
qubee arabaatti qaaf duraan jirti laam itti aanti. Qaaf gubbaarra dummaa jira. Laam gubbaa sukunaa jira. Hayyee. Egaa akka qubee afaan Oromoo gisee keenyu. Qubee arabaa qaafiif qubee afaan Oromoo qaa keenye. Qubee arabaa laamiif qubee afaan Oromoo laa keenye. Dummaan dubbachiiftuu arabaa gabaabduu dummaan qubee dubbachiiftuu afaan Oromoo bakka bu'aa laallee jirra. Waan haaraa miti. Alhamdulillah rabbiin isinii galche. Kanaafuu akkitti dubbisnu qaaf dummaa laam saakin qul. Qaaf dummaa laam saakin qul. Qaaf dummaa laam saakin qul. Oggoori dubbisu. Qaaf dummaa laam saakin qul. Ifami? Maashaallah. Hayyee. Amma booda takisraa qubee arabaatiin isin gaafadha. Takisraa tiifi tadummaatiis qubee afaan Oromoo ni indisaani. Qubee afaan Oromoo hin mul'isu isiniif. Qubee afaan arabaa qofaan isin mul'isa. Isin wal dorgommiin amma eegaluu deemti. Wal dorgommiin amma eegaluu deemti. Qophaawaa hamashadhaa qabxiin dhiiroo dubartoota. Egaa kana malee kana isin garsiisu isin wanni naa barreessan kanatti isin garsiiseetiin kanatti isin garsiisaa warra eerfoonaan gurra keessaa gurraan dhageeffachaa dalagu jiruu fi sagaleen niin jaafi akkamittiin jaaf qaaf dummaa laam saakin qul hin jiru warra eerfoonaatiif qubee arabaa kaniin dura dubbadhu kisraa jalaa qabdi yookaan dummaa qabdi. Kisraan dalagaa yoon jee kisraa fi sukunan daleeytan. Hayyee walii gallee wal hubattiin amma gaabo. Allah eenyummoo arraantana kamoo laala way arraantana kamoo laala way dhiira moo dubartoota kamoo ni gartaa jeen dhalaan dubartoonni laata. Dile takka dhaadatan way jara dhiiraa akkam taana way ahaa dhiirti wallee wal hubattii faras magaalaati amman dubbannu booda dhukkeerraa haasara jedhaniitis hayyee kisraarraa eegallaa way kaan dubbadheetiin jira hayyee. Gaaffiin teenya qubee arabaa lama kan duraan jirtu kisraa fi sukunaa daleena. Gaaffiin ta kisraa fi sukunaati. Qubee arabaa lama baan duraan jirti siin duubaan jirti. Kisraa fi sukunaadhaan jee. Baan duraan jirti siin boodaan jirti. Mee akkami barreessina qubee afaan Oromoo yookaan akkami yaamna? Ahmad Ibrahim takka awwal maammee lama. Muhammad ayee sadii jabaan rabbummaa bis takka dubartoota takkaa dhufe. Sifaan lama dhiira sadii fi dhalaa lama. Dubartoota sadii fi dhiira sadii wal qixxaatan. Sumeeyyaa dubartoonni afurtee. Halima dubartoonni shantee. Bis sirriidha. Faatumaa Giddi ja'a. Fooziyaa torba. Hayya. Maaltu nuu mal eessattiin bada? Mister dabalame. Yusuf
dabalaman walitti hidhatan. Jamiila Suleemaa ayyaa way qalamaa fi dabtara qaama dubbiin. Allah way waa toltee irra dubbiin. Allah eenyummoo maashaallah maashaallah maashaallah. Makidaa'ee ayyee deebiste amma wal dorgommii gareetii bar. Beest Arsii Shaashamanne dubartoodha moo dhiiraa? Zamzam akka dubartootaatiif akka dhiiraa wal dorgommii jirtan amma. Lakkaa'uttiin jiraa bar. Jabaarrabuma ati dhiira jabaarrabuma maqaa akkanaa dhiisetti dhiira keessa jirta. Haa ni shoofta. Hayaateeti maqaan kee lakkaa'uttiin jabara ayboo qabxii. Awwal maammee baappa 15 fi 13. Ayima egaa warra lama dabarreessiniin harkaami. Mister eewwaa kana dhaamiif. Faraan 10 pilaas. Faraan 14 pilaas. 15 fi 14. Ayya 16. Fooziyaa. Kurashanii fi 16. Mee Abdulrazak Muhammad Sani ayyee alhamdulillah shamarree ayyee ijoollee irraa deebi'ee amma 16 fi 16 qabe namni karra deebi'ee barreessu jiru jira. Shaadali bar 15 fi 15 je warra waalaikum salaam warra tara lama deebise maqaa yaa wanta hin qabne kanuma tara takka deebiseen kanuma takkuma takkaan qabu jiraa fi jabaarrabu moo maqaan korniyaa dhiira boo. Warri deebisanii bar ammaaf warra hatattama deebise 15 qabe. Haa qabxiitti aan deebisaa sirrii deebistan. Booda musina daleete jettanii looceen na baasan. Maashaallah deebisaa sirrii deebisanii jirtanii ammaan tan amma Hassan Ali egaa Hassan Ali onnatee jira. Basii miti Beest Ibra Fataa miti Kisraa laalu jira. Tatiyaantu dabarra Allah way wal qixaamma hamoo ammaga egaa harfiin duraa gaaffiin ammaa harfiin duraa jabaarra bumaati dhiira keessatti siramatee gurra si calabu. Harfiin lama dubbifamaa arabaa Kisraa fi Suknaan daleena. Harfiin duraa miimi. Harfiin boodaa nuuni. Harfiin duraa miimi. Harfiin boodaa nuuni. Dafaa barreessaa. Kana gaaboo. Ummuu taakka dubartii. Lafa taayetiin barreessa dhagaamma. Ala waa toltee irra dubbiin. Ala. Jabaarra buma dubartii takkaa fi dhiira takka.
Sumayyaa dubartii pilaas Halimaa pilaas Faaxumaa pilaas wajjira usu jiran gaa dubartiin onnattee jirti. Jamiila pilaas hay shandhagan dhiitii takkum Zanzam pilaas Makida pilaas torba dhaqan. Bilisummaan hawwee dhiira dubartiidha moo dhiira? Dhiira keessatti si dabalamu dubartiidha. Fooziyaa Umaa rakkoo qabu. Jamiila pilaas sagal. Ayya. Seefuddin Ayyee pilaas Tamaam pilaas sadii dhaqan. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan kaya dufte nay. Khadija pilaas kudhan dhufan gaa. Dubartoonni kudhan dhufe. Ni barreessina dura kana barri kana qaceelloo qabadhu hordoftuu rasuulaa. Muhammad Sani pilaas afur kudhanii fi afurii. Muhammad kudhanii fi shanii dubartoonni kudhanii. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Dhiirti jaataate. Jabaarrabuuma. Ayatii maqaa dhiira baafatee dhiira keessatti si ramada. Qalbii kanaa jira ni ashoofta. Biqiltuu pilaas kudha takka. Maashaallah Oromoo dhiiratti ramada Oromoos. Odii dhalaan dilaa jiraan torba. Makida maqaa dhiira baafatee shamarreedhaa miti. Hin feenu. Ayyee diinne dhiira moo dubartiidha? Waalaikum salaam warreen dhuftan. Maqaan adda namaan baane maqaa Allahu Akbar maal kun Hanaan Ahmad Ayyee 12 fi 8. Eega geesse maashaallah takbiir. Jabaarrabuuma ati booga dubartoonni 12 dhiirti 9 amma dubartoota moo'ee takbiir maashaallah takbiir dubartootaaf ilillii dafa ilillii dubartootaaf maashaallah dubartootaaf ilillii Allah dafaga. Way dubartootaa fi lillii olaraa fi maashaallah arraan tanaa arraa wal dorgommiidha gareen hawancaa fuudhullaa laggaa maxxaariyaa maashaallah meeliliin dubartoota hayya dubartoota meeliliin woon taphannu woo adda baasa warri maqaa namaaf addan baane ka waliigalaa qabdan jabaarrabuumaan dubartiidha yookaan shamarreedha. Biraatiin akkas jaalan jabaarrabuumaan shamarreedha. Makida reefu walqixa baatan ammaan tana shamarreen moo'ee dhaabaa gaa'u doktoraan fitedha. Abshir warra magaalaa dhoowwite gaa elle warra magaalaa dhoowwite maashaallah ilmaatu guyyaa hunda silaa akkana goone kam dasjaami wallahi isinii galuu fi isinii galuu dhabu akkanatti daddabee kanu hayyee gaaffiin itti aantu tichi dabarraa jazakumullahu khairal jazaa way ilillii fi takbiirtaan dhabee gaarraan tana hayyee gaaffiin itti aantu harfi yookaan qubee dubbifamaa arabaa 2
kisraa fi suknaarra jiran mallee. Qubee arabaa yookaan harfii arabaa lama. Zaalii fi daal. Zaalii fi daal. Qubeen akka agartanitti zaalii fi daali. Ogguun ani geejeetti achiin dabarru kanaafuu amma eegaluu ni dandeessan. Sukunaa fi kisraarra jirra maashaallah way takkaa fi duwwaadha dubartoonni takkaa duwwatti oofu jira. Ha way dhiiratiyya Sumayyaa dhalaa takka dubartii takka Fooziyaa sirrii miti. Jabaarra Buumaa Zil Hayyee Pilaas Faaxumaa Pilaas Jamiilaa Pilaas Fooziyaa sirrii miti. Bilisummaan hawwe dubartii moo dhiira? Dhiira keessattiin ramada bilisummaa. Sirreeffadhu. Fooziyaa Hayyee Pilaas 5. Dhiira keessattiin bilisummaan waan dhiiraati. Dhiira keessattiin ramade. Alhamdulillaahis dhiira keessattiin ramade. Dhiira moo dhalaa? Waxaqasiisa kase Mr. Baar hay miis hin jenne bar Mr. jette. Dinne Pilaas wali dhiyaatan sadii fi maha Jimma Faraan Arsii bira kuttan 5-6 Binti Pilaas goote hayyee halawaa Jaafi jaadufta walqixa halawaa walqixa fide hayyee alhamdulillahi shamarreedha torba shamarree achi keessaa qeyaa bilisuma hayyee 8 woyyee Firdaus maqaan addaboo dinnaan kara dhiiraa jira mate hay ani dubo dan gaashe hayyee 9 way Jaafi 9 shiftanii Sumayyaa yaa hayyee 9 fi 7 dafaa gaa daqiiqaa takka qofaan isinii qaba. Hanaan Ahmad hayyee 10 odeemu jiran. Sabboontu hayyee 11 Muhammad 11 fi 8 Muhammad Khalif wayii Najaat Mustafaa hayyee 12 fi 8 lakkoofsumaan qabu jira. Maqaa yaamuutti hin jiru. Maqaa yaamuutti hin jiru lakkoofsaan dubar shamarree fi sabboontuu maqaa Oromootu addaan namaa ba'a Aishaa Pilaas hayyee 13 Hayaatii 14 9 hayyee daqiiqaan geesse Sumayyaa 12 maali? Hayyee maashaallah biqiltuu maashaallah daqiiqaan geesse lamaa fi duwwaadhaa duba dhiitii esiitiyaa duba dhiitiyaa wayanii fedhii 14 9 bar way dubartoonni 14 qabaa way 9 irra dhiirti way Waalaikum salam raaka. Shamarran 14 lamaa fi duwwammoo jiran. Akkamitti qoy? Wayani kaminta. Ayyee maashaallah takbiir dubartootaaf. Shaggee Ahmad diin amma dhufta.
daqiiqattiin qabaa daqiiqaan takka geenyaan ni dhaabna beeyte maashaallah way maashaallah way hayyee way gaaffii sadaffaa way dhiirtii akkam taate way ni wadi ilili takbiir maashaallah Allahu akbar maashaallah tanaafuu abu maayina kana dubartoota faarsaa oolaa awo jabaan rabbumaa tara takka dhiira keessatti na harmatame fa'a bakka xiyyaa bu'i jabaan rabbumaa tiitichi koompitara gubbaa tara takka mee dhiira keessa harmatame kaa walitti laa gaaffii itti aanu ayyee gaaffii itti aanu gaaffiin itti aanu qubee arabaa dubbifamaa lama qubee arabaa dubbifamaa lama hanqasuu ilillee olii erga qubee arabaa dubbifamaa lama isaanis duraan tan jirtu waaw kisraa fi suknaa laalla duraan tan jirtu waaw harfii waaw tajennuuni harfii waaw duraan tan jirtu harfii waaw boodaan tan jirtu raa harfii raa egaa kisraa fi suknaa ugu fayyadamnu akkamii fayyadamna akkamii yaamna waaw duraan jirti raan boodaan jirti kisraa fi suknaadha maashaallah takbiir naa jabaatan barattoonni fi yoo warri dhiiraa ilillee ol guuraaf maashaallah makiddaa taaka pilaas Faatuma pilaas Halimaa pilaas Halimaa meeqa jira hala waadhaasa Maryam Ali pilaas Sumayyaa pilaas Sabboontuu pilaas ayyee deebistee harkeetiin jira pilaas jeetumaan bira kutee bakka ati dhiira keessaatti diddeemi dhiira keessa kan isii ramaduu deemu. Wir meedii keessa kuttee dubaan maayaa taaka lama sadii pilaas kudha takka maa jimma caaltu fooziyaalii kudha shan ويا ربي جبار ربما لما هم دولة ديبس يبر سيركي جبار ربما سيركيتين بيخاسي دي سيرتي مكا بيخاسي بغاسي جاميني مالف يوبون ديرتينيس ديرخيسي جيتي سنة وديتين كيف دولار مستر بار زنزان برك لكوسمان بلاس جي يا مجرى زنزان تين فران أمانتن فرانيس أول تاكلام سدي أفور شن أيه ودشني في شن حليمة بشير Aduba dirqama maqaa mun qaba baay'ee deeqaan keessee jirti yaa ja tadiraa tana barniidha ayyuu binti maashaallah firdoos dhiira irratti si qaba baay'ee torba godheef 16 fi torba takkitti akka kuma akkami nagee afayyaa isa badde qoy ati bakka gizee feete dhuftee gizee feete bakka xillik jettaami nagee qabda dhabamte qa
Makija maali? Fooziyaa dhiira keessa si ramaduu adde. Maashaallah. Hayyee ammas 16 fi 7 fi duwwaa wayyaa tokkichee bakka xannaa hotaa burwaya sagantaa burutti xannaa hotaa mana buuchisten koyi anna qalbii mana cabsiten koyi. Maashaallah amma tana kisraa finnee jirra dumma laalla jazakumullahu khairal jaza. Takbiir jadda haasa sino mee ililli ola raaf kaayaa obboleeyyan kiyya qalbii cabsinaati an qalbii na cabteemi. Maashaallah ililli ola raddaayyee maashaallah jajjabaaddaa yaa dubartoonni dhiirtii taratanallee taatu jabaaddaa meemmoo Halima cuuchaa agarsiistanii cuuchaatti haasattanii wayii ajaa'ibaa bara. Hayyee hara dummaa dabarraa ammaan tana hara dummaa dabarraa akkana taanaan wallaahi inshaallah torban lama keessatti quraana qara'uu seenuu keenya haala kanaan maashaallah alhamdulillah rabbil alamin baga rabbiin akkana laaftutti isinii galche. Amma ililis wal yaraa takbiir eegaa mee obboleeyyan dhiiraa obboleeyyan keenya kan shamarranii kana gammachiisaame. Anis barosmaan qalbii na cabtuutiin gammachiisu jira mi'aayaa guyyaa allaa kiyya. Hayyee amma gara dummaa deebina. Qubee arabaa ta dummaa tana meeqa laallaa? Daqiiqaa 10 qabnaa. Daqiiqaa 10 keessaa 2-3 laallaa. Maashaallah. Hayyee abba 3 iraafur ilaalla. Daqiiqaan numu jirti. Hayyee qubeen arabaa dubbifamaa 2. Haa furdaa haa gowwaa saniifi haa gowwaan duraan jira. Dummaa fi sukuna laalla amma. Dummaa fi sukuna laalla. Qubeen arabaa haan duraan jirti. Miim boodaan jirti. Irraan deebi'a. Maashaallah. Qubee arabaa haan caattu maay. Faatimaa. Hayyee haan duraan jirti. Miim boodaan jirti. Dummaa fi sukunaadha. Maashaallah. Faatimaa. Caattu. Fatima plus Fozia plus Walaikum salam Bontu Jimma Hassan Ali wallahu sirri Hassan Ali Taka Jamila plus Fatuma plus Hordoftu plus Ural Aini plus dubartoota waraleeni. Sumayyaa barsi qabeetiin jira. Suman. Halawaa plus gosin agarreeti dhokattee deebisu jirtaa. Hayyee Mega olin deebi'a. Wani kun akkamiin jira. Usaagaa caaltuu maayirraa eegale Faatumaa Fooziyaa Zubayt Hassan Aliitutti aane Jamiilaa Suleymaan qabxii teessanii duraan balleessinaa jabaarra bumaan duraan jira jidduun jira boodaan jira waan gareetii barkun dubartoota hay firdoosa dhiira keessatti si qaba ammas. Maashaallah. Dhiisi balaa akkana ay huruleeni ati warra direedhaati si beeke dhiisi salaxaa akkanaa jiin waalaikum salaam Faatumaa ilmi baga nagayaan dhufte.
أول بلاس سدي سقلي في سدي أي أولر قداي حياتي جمّة يومين أركين ليلستو أني هيا ديبي ساتي سي يومين أركي أيه دلاخة تنسكا بفردوسا بخاتين جاور مي وسا وينين أني ويني تكرهاتي براتوني يعني سندري سنانجيا مي مال بريسن وبيبيتي لا مغن ها جبار ربما ليفما أمان تنانرك ورئيسين بودا إلي في ماري بريسيتو نا أنزبرا ركي ما شاء الله دي بيستن او أركي ليفما عفوا أكتي قالي ودوا إهتي ayye qabe jawaar rabbumaa warri barreessitan dhugaadha warri illee jidduu seentan ka kanaafi isin dhabe amma isin harke way isin harke maashaallah amma dhiiraan barbaada gaa dhalaan dubartoonni dummaate mee laayikis godhadha akka jellooti way god je guraatichi god arata tabakki marisime إكرام إيسا أما دفتني وي والدرقوم من جلد تسدبرتي أول ما مي أيه بلاس إيرتي جا دم قوشي وري أما دفتن ما شاء الله بغانا جيان دفتن أرومو lijitu dalat oromo lijitu dalada kudan oromo lijislaje di humatin kabu warri amma dhuftan video gama booda share godhadhaa boodarraa ni laaltanii ammoo hamquma amma hafe kan hordofa eessa amma dhuftan qoo isaa dabarsitanii an walaajii nama yaamsisuumi barsiisaa walaajii nama yaamsisne jettaniiti inumaatu barkisee feetan akkasiisa maashaallah yee shamarree keenya daqiiqaan keessa waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh naayifi jamaal ableedhaati waalaikum salaam hayyee waan itti jiru viidiyoo sheer godhaduun laaltaa amma dhuftanii واليوم تقادير تتي الله فقول يا متنقاو الله أما تدوما تنا ترى قبل تشوف بدن أيه أما تنا دوبرتو تاموه كوداني في جها يرو أفرف فاتيف دوبرتوني موان أفوري في يرو كوداني دوبرتوني كودان فيديتي نيرتي جها في ديماس ديمسا ديمستي akasi way aba duba de beti lala darsin ura kan da barre asanadi wari duranjiru are kute Allahu akbar tarasa dire ya madda dirti invite wal godame dirti invite wal goda tarata kalle ta tumo akame tarasa dini kamna moda سدين كان غيزا ترى تكتل ترى درا والكتلو في تاني ما أنتنا تبدري لده والكتلة تاخمي تكبير دبرتو تابي للي يرى بكا ويلي لي يرى وي لي يرى اللي دبرتو تابرا الله أكبر أيه يرو أفوري في دوا جيراني دوبرتو تافي دوبرتوني أفور ترى أفور موه إرتي ترى وما مان تنك والكتا ريفو بان أفوري في دوا وي بروفنا قودا أيه حرفي دما في سكنا
Umar akkon qabu. Barkhaniin way silahatuun taate isiniifi na taatu dhiirti. Ayyoomaa qalbiin cabinaa beekaa jenna beeyta magaaluma uwwisuuf malee abshir. Beeyta gaafii gaaf irraa kafaluu teenya. Anilleen isin wajjin jiraar. Anilleen dhiiruma wajjin jira. Jabaan rabumaa faa fuudheetiin nama meeqa faa keessatti isinii rabatu jira. Akkanatti Jamiilaa Suleymaan faan akkana nu jedhan. Hayyee gaaffii itti aantu. Qubee arabaa dhiirtii dura deebisuu qabdi. Qubee arabaa shiin dummaa fi sumnaadha. Qubee arabaa shiin dura jirti. Tatti aantu kaafi. Akkamitti dubbisna? Aya taratana dhiirtii ilaala xannoo jirti. Laayibraarii seentee xannoo jirti. Bukkee isin irraa kaaste amma. Ahmad Ibrahim Dafiga amma dhufteemi. Akkana gaa Ahmad Ibrahim akkanatti hamilee naa jabees. Way akkana baga nagaa naa dhufte Ahmad kiyya. Way. Mr. Bar Plus. Akkana qalbina deebisaa kaa. Hay. Faatuma Ayyee Plus takka. Rawda. Dummaadhaan jee. Annama sirrii barreesse qofaan kataba. Faatuma Plus. Dangoshee Plus. Dhiirti dafaa kaa. Wii. Lalistuu Plus. Ayyee Sumayyaa Plus. Makiddaa Plus. Ayyee akkana gaa Plus. Ayyee Faatumaa Jamiilaa Bar Plus dubartoota dafaa kaa way dhiirti. Makiyaa Plus saddeet dhiirti dafaa kaa. Way Ibrahim kiyya Fuuziyaanii Plus way sagal seenan dhiirti sadii. Warra sirriittiin barreessine likki qabutti hin jiru waayin. Warra akkaataan inni itti isin barsiisee tirfitii dees warra kisraa godhees qabutti hin jiru. Ammallee warra qubee irraa hir'isees godhutti hin jiru. Walii agallu wal dorgommiidha amma lubbuu dhalaa bikka lubbuuti. Walaa dhiiraa walaa dhalaa. Jihaad sirrii miti. Naasir Sireeffadu Dummaa Suknaa hojii Abdii Naasir Ayyee Zanzam Plus 10 Plus 4 Firdoosa Israa gaaffii maal qabda? Gaaffii boodarra siiniin kan naatii ammaan tana. Ayyee Plus 5 dhiirti. Hordoftu warri kisraa godhee fi warri qubee irraa hir'ise nama 8 moo 9 hin qabin. Ammallee warri kisraa wajjin godhe qubee qabutti hin jiruuf. Shik warra jee fi shok warri jee qabutti hin jiruuf. Sireeffadu Jibriil. Caaltu qubee barreessite warri deebii ilaali. Ayyee bakka takaffaa milikata godhateetiti. Eewwa Dangoshee kanarraatti himi. Shabaqa keetti boontu.
Sikireetii kamittiin bana. Warra maaree otomaatik maal jeus hin argu kaa kamitti ilaal. Faayis warri qubee dogongore qabutti hin jiru yaamuttis hin jiru. Hordoftu wayi baatirii rabbi siyaa chaarjara rakaadhu. Jabaan rabumaatii tokkoffaa bar maqaabu siyaamuu dhiisee bar. Tokkoffaa fudhattee fi madabanyaa godhatte. Halawaa amaan laal barruu oguu dogongortan likkitti hin yaamu ani. Naasir sii qabe. Fooziyaa Jibriil sirreeffachaa hayyee hordoftuu sirrii amaan tana amma sirrii hordoftuu. Filaas godhe jihaad sirriidha. Waalaikum salaam muwaas Hassan Ali filaas amma naa dhuftanii wal afeeraa hottaa kaa. Warri qubee sirreeffachuu qabdan sirreeffadhaa. Maaliif ni beektanii jarjara wal dorgommii qofa osoo hin ta'in hubattanii barreessan irraa gaarii. Akkasiin fadhaa. Mariyaama hayyee pilaas 12 dhiirtii dafaa. Wayi dafaa abbaa afuriin isin dura jiranii. Wayi dafaa. Sagadii diidamii daane. Zulaalii mee baree sirreessi. Jihaad umurayyaan sirrii miti. Halimaa qubee ta'e akkatti barreessi ilaaladhu. Hayyee dhibdhi'uu. Waalaikum salaam. Muhammad Abdallah. Wayi Muhammad Abdallah amma dhuftaa. Wayi ni gargaarte. Hayyee 5 fi duwwaa. Muhammad Abdallah jechuun dhiirtii na duraa mo'amuu jirti bar shamarreen na duraa mo'uu jirti. Bagana gayaan dhufte tara tana laal tara tana itti dhiyaatan 9 fi 12 maashaallah itti dhiyaatan abshir 5 fi duwwaadha lamani qabdan wal dorgommii lamani qabdan. Hayyee Nijaat oguu daqiiqaan keessa hayyee qubeen Arabaa dubbachiiftuun Kisraan akka sagalee dubbachiiftuu dubbisna jenneeti bira honnee jirra. Amma immoo dubbachiiftuu Arabaa gabaabduu dummaa tayyaamtuun tan jennuuni wajji ilaalu jira. Sukunaa fi dummaa ilaalu jira. Waliigallee egaa qubeen itti aantu gaaffiin itti aantu gaaffiin gara boodaa wanni taatu qubee tanaa qubeen qalbisa qubeen itti aantu dubbifamaa Arabaa lama taan dura jirti laam itti aanti taan dura jirti laam itti aanti dummaa fi sukunaa wajjin dalagu jira. Maashaallah. Shanii fi ani badee bar. Abshir borurrumaa kaballa. Dubartoota kana borurraa kaballa. Hassan Ali mee dhukkeeraan afkaasi kaati gootu. Makiddaa irraa hin eegala. Makiddaa duratti hin agarree. Amiin ayyee. Maashaallah takkaa fi takka makiddaa amiin. Jabaan rabbumaa. Ammani mootii dhiirtii jabaan rabbumaa. Ayi. Jabaan dhiira. Faaxumaa
plus Hassan Ali plus walqixa deemu jirtan Faatumaa ayyee Faatumaa biraati tunis plus awwal plus way walqixa deemu jirtan amma ala Fooziyaa plus Fooziyaa takka daate Jamiila plus shan seenan sadii fi shanii Qadiraa jaa seenan way dhiirtiin ajabadha dhiirti keessa baateessa Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh Adam akkamina gaya fayyaa qubee ammaan tana asirraa agartu tana walii dubbisi qubee afaan oromootiin barreessi dhiira moo dubartiidha alayhisallaa Muhammad plus afur Sumayya ayyee alayhisallaa dubartoota keessa moo dhiira keessatti okay shanii fi jaa fi torba dubartoonni torba dhiirti jaa walitti dhiyaatan Jibriil torbaa fi torba alaysa qabeetiin jira Adam saddeet torbaa fi saddeet dhiirti saddeet Zanzam Arabiin barreessu jirta moo yoom sii qabee bar maqaa yaamuu qaba hayyee Zanzam qabee siif hayyee Abshir viidiyoo laaltaa boruuf itti qophooyta makida takkaan isin dura dabran shamarree keessa si katabe alayhisallaa umaa tun hayyee dhiiraa si qaba booy hayyee sagal jawaatte tara tana asliin dubartootaa dhuftee saddeet dhiirti sagal halawa sagalii fi sagal halawa eessaa dhuftee amma waalaikum salaam iftuu oromiyaa baga nagaa dhuftee dhiyaadhu oromiyaa dubartoota moo dhiira maashaallah kudhanii fi sagal caaltu maay hayyee si qabee bar kudhanii fi kudhan hayyee Raamaa wuuy daqiiqaan dhumuu jirti dhalaan xuncaamta nu barsiisteer way ani bade wuy daqiiqaan dhumuu jirti hayyee maajimmaa isaa ma dhufte akkanumatti hin beekne dubartii keessa seqata beekam oromiyaa Ikram aadde mee eessa katabde Sooniyaa Arab Wotara takkitii tanallee taatu qaadiirtii hamotu godha takkaa fi godhanii hayyee zaaggeessee jirti shanii fi takka maajimma hayyee tara tanallee taatu hamotu woo takbiir dhiiraaf ilillee araagaa takbiir dhalaa hayyee makiddaaf eenyu sumeeyyaadhaasa eenyutu takka irra buusaa nuuqan maajimmaa bar sii qabe animaa bishuu siini qopheessa jabaarra buumaatii dhiira keessatti si ramadan tan hayyee eegaa kara tana dhiiraatu moohee eegaa beekamaadhaami ani wayin dubartiidha duba dhiiraami gara keessani akkaanti boo nagar eegisee isin na duraa mo'amtan wii eessa fattanii yeekkanti boo nagarre wii isin ijilee kuttan jee maashaallah takbiir dhiiraami saratan ayyee
Saadhum teerra mootanii maashaallah arraaf shanii fi takka dubartiin shanii dhiirti takka maashaallah dhiiraaf tara takka ililli ola raa'oo tara meeqa dhiirtis immoo qofaa barti dubartoota ammoo dhugaadha garuu takkitti tanaaf hamilee dhiiraan eeddanii qoy dubartoota kee hani nanuu takbiir jee isaan osoo hin ta'in isin deeggaru jirumoo barsiisaan addaan nama filaa miti barsiisaa addaan isin filee gara dhiiraa ta'uu kiyyaa fi miti maaliif ni beeytanii namni tokko hamilee nama isaanii kan nu qabachuu qaba silaamaan tan dhiirtis immoo tees isinii jechaan lallaba ayyee maashaallah alhamdulillah rabbil alamin jazakumullahu khairal jazaa obboleeyyan kiyya kan dhiiraalaa xiqqaa guddaan meelilli takbiir dhiiraafoo taraa teessanii akkasitti isinii harutti hin jiran isaanoo taraa tana wal dorgommii qubee gaaffii ammaan tanaa qabxii takka ni qaban garuu jechuun tara takka isin tara shan mootan shaniif dubartoonni shanii moo'ee dhiirti takka moota kanaafuu shanii fi takka qabxiin irraan tanaa takbiir moo'isa dhiiraatiif takbiir ililli onartaniifi ani bade wayani bade Haima Bushi Abishu Mashallah ma itiyade godata jazakumullah Hassan kiya akan habar aye ilili iraf dafa wili bar amma boda baka dafitanne arraboda akana wal dorgommi tanan male dhiiseetiin jira ani percentii 99 isin hirmaata percentii takka qofaan dubbadha wili ammaachi bikka nama dhibu itti laffaane duraan dabaree alhamdulillah rabbiin bagaraaftutti isin galchee alhamdulillah rabbil alamin eegaa amma booda percentii 99 teessanii ay nan qusattanii eegaa reefu guyyaa saa Sheekh Anwar jirura saa jaamoo torbaan online irra jira bar ogguuta qaayifii diyaa dabarsa ogguuta kammoo nama ogguu dabarsan idiit godhee dabarsa kanaafuu naarifattanii yaa ilmaan kiyya egaa takammas warra moo'ee dubartootaa fi isinummaan hundinuu bikka takka waliif erga maashaallah takbiir isin cufaa'u bakka takka deebisaa sirrii barreessanii jirtanii bar waan sirrii barreessu jirtan wanni takka dogongoruu warra eegas booda qubee dogongore malee takbiir ililli waliif hin ergitanii dhubaa'u warra wal dorgommii tanarratti hirmaatee wal dorgommii oowwituu ajaa'ibaa ta gammachuu akkaan nama harafu illee hamugu jirullee hirriba irraa ooftu tana wal dorgommii ajaa'ibaa mi'ooytu taarraatan takkaa wal dorgommii akka harraatti gootanii hin beeytanii anilleen isin hin goosisne garuu amma booda tatana daran mi'ooytu tatana daran bareedu tatana daran hamilee nama kaastu inshaallah tatana daran nama mirkaansitu tan sirriidhee tul jechuu fi tuul jechuunis addaa tan dheerattu san booda laallaa sagalee dubbachiiftuu arabaa dheertuu keessa laalla amma immoo ta duraa tul tayyan qofa irratti xiyyeeffanna inshaallah gabaabduun jee maashaallah hedduu naa galatoomaa egaa tana booda wal dorgommiin tana booda tan yoo dalagu jiraatanillee dalagaa saffisaanii naa mirqaana keessa dalagaa hanqam takkatti kan dadhabne hanqam takkatti fixee wal dorgommii tanatti dafeetiin deebi'ee irratti hirmaatu
Taana bar deebisaa deebisuu jirtanii ikhwaanii fillah. Ayyee yoo yeruma nyaachuu taate malee kunoo barni agartallaa deebisaa tul tamma duraa ayyee tasan duraatiis shuk amma dura akkuma isin deebistanii jirti. Akkoonni biraa takka haareen hin jirtu. Kana deebistan cufaa'u waanuma isin sirri deebisanii wani takka kanaafuu sirri deebistanii warri qubee doggongoraan keessa gootanii sirreeffachaa jirtanii humaa rakkoon qabu. Inshaallah sagantaa boru maal akka qabannee dhiyaannu if duraan isinii hima. Sukunaa wajjin fataa kisraa fidummaa laallee jirra. Yoo jawwaalli yookaan moobaayilli keessan arabii qabaatu ta'e yoon qabaannes arabii itti goraddaa. Yoon qabaannes qubee arabii tan itti goraddaa. Boru inshaallah qubee afaan oromootiin isin gaafadha. Qubee afaan oromootiin isin gaafadhaa irra deebii jechuudha. Tafataa takisraatii fi tadummaatiis akkanattiin isin gaafadhaa isin arabiin naa barreessitan. Maashaallah yoo arabii moobaayil keessan hin qabaannes itti daawulood itti goradhaa. Boru inshaallah waldorgommiin keessan ani qubee afaan oromootiin isin gaafadhaa. Kanaafuu daawuloo goradhaa ani waniin isin gaafadhu qubee arabaatiin qubee afaan oromootiin isin gaafadhaa. Arabaan arabiffaan naa barreessitan eegas booda bira kunnee waan sukunaa bira kunnee waan harfii itti aanuti ceenaa kana booda boontanii naa qaraatan kitaaba. Kitaaba xiqqaa aliifaa namni qabda yoo jiraattan waa'ee fataa fi kisraa fi sukunaa lallaaluu ni dandeessan achirraa. Egaa boruu dhiirtii hafalachuu qabdi. Shamarree isinis akka isin duran baane itti yaada itti qophaa'aa kottaa yeroon kottaa. Ni qaba. Uumaa rakkoon qabu. Dubbachiiftuu ni qaba qabaachuudha. Yoo qabaachuu baates akka itti barreessitan qubee arabiitii fi fataa yoo taates fataa jettaniiti gootanii yoo kisraa taates akkas gootan fakkeenyaaf ogguunanii fakkeenyaaf yooniin quljee tartiiba kamtu ta'uu qaba. Qaaf jiraa miti qaaf gootaniiti irraachisiistanii dummaa gootanii laam sukunaa gootan yoon qabaan ammoo qubeen ni qaba. Kiiboordiin ni qaba. Xuuxaniituma gubbaarra katabbii takkaa jira. Fataa fi kisraa fi dummaan cuftinuu ni jirti achirra. Fakkeenyaan kannaa. Fakkeenyaan kannaa jedhanii way. Ayyee. Fakkeenya kompiitaruma irratti hin barreessa arabiin na fedhe. Kompiitara irratti hin barreessa. Fakkeenya jedhanii fakkeenya. Warri egaa mee qubee arabii takka godheetiin isin garsiisa warri hin qabne. Fakkeenyaaf arabiin kana ha
kisraa fi suknaan jiyoon jee haan dura jirti faan boodaan jirti. Oo dhiifam. Hif jeetiin barreessaa qubee afaan Oromoo Arabiidhaan isiniin jee. Hif fakkeenyaaf hif jeetiin barreessaa. Arabi barreessiin jaa. Arabi barreessi jee ati Arabitti fataa fi kisraa fi maarree hin qabdu ta'a. Hin qabdu ta'a. Akkitti barreessitu. Qubee eega haa qabaatu ta'e. Eega haa qubee qabaatu ta'e. Wanni gootu. Eega qubee qabaate. Wanni naa barreessitu. Ayyee. Wanni barreessitu. Hifiin jee miti. Hif yoon haa furdaa haa kanaan katabe yoon akkana katabe haa kana ta'a. Faatutti aan dubbachiiftuu dummaa fi suknaan qabduumi. Eegaa jidduu tanatti kisraa jiraami. Jidduu tanatti wani katabdu kisraa jettee katabdu. Afaan Oromooti yoo dubbachiiftuun qabaanne hafe akkana katabda. Walii gallaa ifaami ni mul'ata moo mul'atu. Yoo qabaanne jidduu kanatti kisraa jettee barreessita. Koompitara kiyyaaf duraa balleesse naa qabatanii. Koompitara kiyyaaf duraa balleesse naa qabatanii. Uumaa maara koon qabu. Hayyee kan biraa yooniin afaan Oromoo akkana jee barreesse. Qad jeeyooniin barreesse. Isin Arabitti akkitti barreessitan. Dura maaltu jira? Arabitti qaantun Arabitti qaafi. Qatti Arabitti qaafi. Qatti aanee maaltu jira? Arabitti qaafi. Qaafitti aanee maaltu jira? Fataadha. Ayyee fataa. Itti aanee maaltu jira? Daadha. Daa tana lakkoofsaaniin hima. Daan tun kan sagalee wal fakkaatu qabdu. Daalimoo. Daatimoo. Maali? Kan lakkoofsaaniin adda baasaa. Ayyee. Wani barreessinu. Yooniin daali jee kan lakkoofsa akkanaa daan tun lakkoofsa akkanaati yoon dubbadde. Daal yoo fakkeenyaaf qubee 8ffaa jee maal barreessinaa? Akkana barreessina. Amma ifaa? Ifaami? Sinii galee? Fataa yoo jiraate jidduutti qubee afaan Oromootiin barreessanii wabillaahi toofiq dubbiin tana fakkaatti. Koompitara kiyyaas naa tolcha amma. Amma naa tolcha. Koompitara kiyya kana duraa balleessitan kana amma naa tolcha. Amman tolchadha. Nuyin tolchadha. Isinin cinqonni beekan. Ayyee. Walii galleemi? Maashaallah. Ayyee boruu walitti deebinaa. Hedduun isin jaaladhaa ilmaan kiyya qaqqaalii kabajamoo. Nagayaan naaf bulaa. Inshaallah. Amma dhufta sagantaa sa'aa tirfii dabarsineewu. Kanaafuu gabbuusadhaa warri isin dabree dhageeffadhaa. Wal dorgomaa boru yeroodhaan duratti koottaa. Walumaanuu abshir eegaa maashaallah. Nagayaan naaf jiraadhaa. Wassalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.
الله والله يا ربي مليان العالمين